Seenaan hiyyeessaa qabu jettee nuuf keessee galaa waamicha uumaan oolan har'a nus teenu jalaa. Kulluutu jiga jennee mimmaan xuruurfannee boqochuu kee dhageenyee teenye gadda uffannee boqochuu kee dhageenyee teenye gadda uffannee. Dura deemaa nuuf taatee nu adeemsiftee kalee bara baraan jiraatta du'an oolaniif malee. Dura deemaa nuuf taatee nu adeemsiftee kalee bara baraan jiraatta du'an oolaniif malee. Dhugaa se'uu dadhabee inni gammoojjiif baddaa goota goototaa dhabne jedhee ibsata gadda. Goota goototaa dhabne jedhee ibsata gadda. Nagaa isin gaafachuun dura narraa eegama waa'ee gootaa dursuu kana ariifadhee aggaama. Ammas lakkiin dabarree akkammee jaallan kiyya baga nagaan darbitan naasuu dhiphinaaf iyya. Baga nagaan darbitan naasuu dhiphinaaf iyya. Yaadannoo Dookter Alii guyyaa 80ffaa baga nagaadhaan geessan jedhee ammas lammaffaa. Seenaa hayyuu ol kaasii diina aarsii guggubi garee hambaa soddomanii warri milkaa'etuufi yaadannoo gochaa jirraa dhagayii wallaalinii gargaarii seenaa himi cal jetteen ilaalinii gargaarii seenaa himi cal jetteen ilaalinii. Seenaan afaan qaba kan ittiin waa dubbatu namni haqa kabajee dhugaa ofitti haammatu seenaan isaaf dubbata afaan isaatiin lallabee inni gadi irratu gaafa namni gaggabe yeroo namni dulloomee jilba isaatiin daa'imu seenaan takasaasan dagatu haqa isaatiin waa himu seenaan yoomuu dagatu haqa isaatiin waa himu. Gaafa duuti lafarraa nama fudhattee kaattu seenaan baadhattee deemti malee seenaan imaanaan nyaattu. Seenaan nama dagatu namni seenaa dagatu seenaan nama dagatu jedhee kakata namni jedhee dubbata namni gaafa kakatu jedhee dubbata namni gaafa kakatu. Ani tasan dagadhu lakkii jecha caalu seenaan hirmeen nyaatuun jecha caalu seenaan seenessuuf deemu kan Dookter Alii Birraa jiraachuu dadhabne kaa garaa kutannee sirraa jiraachuu dadhabne kaa garaa kutannee sirraa. Waan aloon hin daganne toora waan aloon hin dabarre toora galchiteedha. Waan aloon hin daganne keessee deemte ashaaraa har'a firii godhate inni kalee daraara. Seenaa keetu dheeraadha dheeraa safara caalu seenaa keetu dheeraadha dheeraa safara caalu dhugaa kee kana nima antasa namni jabaa akka kee naalu dhugaa kee kana nima jabaa akka kee naalu. Namni aartii Oromoof jalqaba karra saaqe urrii wallaalummaadha kan dhalootarraa haqe addunyaatu isa beeka maaltu wallaale alii waaqaa gaditti jabaa goota yoon jedhes maali waaqaa gaditti jabaa goota yoon jedhes maali. Maqaa kamtu si ibsa isa kamiin si waamu aartistii moo Dookter moo muuziqeessaa jedhu dhaloonni har'as boris makuma kee leellisa dhaloonni har'as boris makuma kee leellisa. Hayyuu fi goota jedhu kan sagalee kiilolee yaadatamaa jiraata namni saba isaa lolee. Hayyuu fi goota jedhu kan sagalee kiilolee yaadatamaa jiraata namni saba isaa lolee. Hidhaaf duuban deebine tasan sodaanne qawwee bilisummaan jiraachuu kan saba isaatii hawwe bilisummaan jiraachuu kan saba isaatii hawwe. Gaafa galmi keenya sun diinotaan diddiigame gaafa gadaan jibbame Oromummaan dhiitame karaa mana abbaa gadaa geessu gaafatte gaaffii gadaan akka deebi'uuf situ godhe tattaaffii gadaan akka sirratuuf situ godhe tattaaffii. Waaqa moo namumaa kan seera jallise jettee ati sirbinaan eentu taa'ee callise waa'ee barnootaa kaastee abaacaa jennee kaana maaltu hojii kee dagata dhaloonni irratti faana maaltu hojii kee dagata dhaloonni irratti baana. Sirba qabsoo sirbitee namatti onnee ortee abdiin laafa jabaatee gaafas godhate murtee kan jaalalaa sirbitee isa onneedhaaf daawwa kan jaalalaa sirbitee isa onneedhaaf daawwa danuun sagalee kee hawwee har'a dhaq sagalee kee dheebotee dhaq danuun dhaga'uuf hawwa sagalee kee dheebotee danuun dhaga'uuf hawwa. Adeeruun gaafa dhaqee tarree gootaa hiriire namni bakka dhaqetti wal dubbisa mitiire. Hace maalitti jirtu eebbisaadhaaf daadhii bakka kana sin dhufne harkitaniittu nadhi. Maaramee fi jireenyaa jirtu ijoollee kaayyoo boqonnaan isin biraa kun akkamii usmaayyoo boqonnaan isin biraa kun akkamii usmaayyoo. Sabni isin qabsooftanis har'as isin yaadata maqaa keessaniin boona isinumaan aadata. Hacaaluun gidduu kanaan dubbachuudhaan muddame ka'ee nu asin gaafadha jennaan inni sayyama. Isinis akkuma kodoksaatti isin nyaatanii isinis akkuma kodoksaatti isin nyaatanii moo guyyaan keessan geenyaan waamicha isaa dhuftanii
Adeeroonis deebisee guyyuma gootu ga'e dhufaatiin kiyya kunis akkuma tasaa ta'e guyyuma gootu ga'e dhufaatiin kiyya kunis akkuma tasaa ta'e. Haceen ammas dabalee Oromoon akkam jiru naftanyaan irraa cinne moo har'as jira shiru. Haceen ammas dabalee Oromoon akkam jiru naftanyaan irraa cinne moo ammas jira shiru. Ijoolleen keenya akkami haalli jaalala isaanii hin godhanne tokkummaa. Ijoolleen keenya akkami haalli jaalala isaanii hin godhanne tokkummaa. Ijoolleen maatii koo ilaalteetta biran deemne takkuma. Maatii koo ilaalteetta biran deemne takkuma. Keessumattuu sabni koo akkuma gaafasanii kaan du'aa kaan gabroomamoo ni bilisoomanii. Kaan du'aa kaan gabroomamoo ni bilisoomanii. Adeeroonis deebisee maatiin kee nagaa qabu gaafan bilbile silkii. Gaafan qaamaan dhaqee mooyya gaafan qaamaan dhaqee mooyya koodin argeera haadha wabii fi milkii. Gaafan qaamaan dhaqee mooyya koodin argeera haadha wabii fi milkii. Uummanni kees nagaadha. Uummanni kees wayyumaa galma ga'uu baatullee. Uummanni kees nagaadha galma ga'uu baatullee. Jecha keessan hanganne barii arguu fi bullee. Jecha keessan hanganne barii arguu fi bullee galatooma. Walaloon barsiisaa akkam namatti mi'aawa. Saniifuu barsiisaan keenya walaloo kunuutti xiqqaataa irra deebitanii ammallee akka faamillee gootanii barsiisaa. Kanatti jiran sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaa keenya kana dhiyeeffatina isin jecha sagantaan akkuma itti fufetti jira. Ammas sagantaa itti aanu Doktorri kabajaa artiist Ali Birraan tokkoo miti biyya. Tokkoo miti biyya. Naadhiiga addunyaadhaa ijaa. Doktorri kabajaadha. Naadhiiga addunyaadhaa ijaa. Nindeema biyya feeten dhagaa. Nindeema biyya feeten dhagaa. Gaara feeten baa laga feeten ce'aa. Deebi'ee arguudhaaf miidhagee bareedaa. Si wajjin dabarsuu jiruutii yaa'uudha. Si wajjin dabarsuu jiruutii yaa'uudha. Aduu baatee dhiituus waanuma keeyyaadhaa. Aduu seetee baatuus waanuma keeyyaadhaa. Urjii ji'a aduus jaalala keedhaadhaa. Boonaa fi ganni harfasaa fi birraa yaadannoo naa midhaan jaalala keedhaa. Yaadannoo naa midhaan jaalala keedhaa. Namni bijaalatoo kee garaan baryaadaa. Nabi bijaalatoo kee garaan baryaadaa. Osoo jaaladhu maaf jiraannaata. Yoo addunyaa koo obsanaa jiraannu amantiif jaalalaan namni naa eeggannu. Amantiif jaalalaan namni naa eeggannu. Nindeema biyya feeten dhagaa. Nindeema biyya feeten dhagaa. Gaara feeten baa laga feeten ce'aa. Deebi'ee arguudhaaf miidhagee bareedaa. Si wajjin dabarsuu jiruutii yaa'uudha. Si wajjin dabarsuu jiruutii yaa'uudha. Barsiisaa keenya barsiisaa nama uraa soorata keenya barsiisaa gammachiisin nu dhiyaata. Saniifuu gammachiis gara kanatti nu affeera. Hamilee jiru jechaa jira barsiisaa gammachiis.
Ya Oromo, Oromia ballo, hayadanu, dun 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 dun, darararara. Enyude memenu kesa, enyude memenu kesa, akka jirun jiru dutile murtesa. Bunyi irabna kau jabesa, doa damne ayu kau besa. Ya Oromo, Oromia ballo, hayadanu. Aliya falmaka haite imani, haite imani, dachite imani. Arti sirra dalen, iti falman narale. Arti sirra dalen, iti falman narale. Lay 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 lay, la 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 la. Ya Oromo, Oromia ballo, hayadanu. Aliya falmaka haite imani, haite imani, dachite imani. Arti sirra dalen, iti falman narale. Dan 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 dan, darararara. Jalkaban ublalabe alim fakatang kabu, jalkaban ublalabe alim fakatang kabu. Duahin oleh timale, anhim berbadu bersidabu. Durun dun dun, durun. Palmate jabate kadesa kanture, oson alubun biru amako hindure. Je palmiti fufe, alirako ke abule. Dan 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 dan, darararara.
Era dandii keenya kan deemnu fageenya yaadadhaa hundumaa yaa hambaa soddoma qabsaa'onni Oromoo fakkeenya gootummaa qabsaa'onni Oromoo fakkeenya gootummaa era dandii keenya kan deemnu fageenya era dandii keenya kan deemnu fageenya yaadadhaa hundumaa yaa hambaa soddoma qabsaa'onni Oromoo fakkeenya gootummaa qabsaa'onni Oromoo fakkeenya gootummaa Artiin cufuuf haawaa jabaatte qeerroonke jiraachaa jiraanii qabatan karaa kee Artiin cufuuf haawaa jabaatte qeerroonke jiraachaa jiraanii qabatan karaa kee hedduu nu kakaasaa dhaamsonni sirba kee hedduu nu kakaasaa dhaamsonni sirba kee fuulduree garsiisaa jechaaf jechamni kee galatooma. Yaadannoo Dookterii kabajaa Aartist Alii Birraa yookaanis eenyuun maqaan isaa hedduudhaan Dooktera kabajaa ibsuu hin danda'u. Weellisaa yoo inni illee muuziqeessaa yoo inni illee waan ibsu ittiin ibsinu ni qabna. Adeerollee yoo inni ibsuuni nama nuuf jedhee miidhame nama nuuf jedhee qabsaa'e nama nuuf jedhe dura deemaa nama nuuf ta'e dhaamiin. Kanaafuu yaadannoo isaa akka salphaatti kan ilaallu miti yookaanis akka laayyootti hin ilaallu. Namni hundi miira addaatiin yaadannoo isaa akka godhuun isiniin jechuu barbaada. Shaagoodhaan namni kun as ga'ee oduu nutti hima. Maal akka inni odeessu beeknu yeroo nu dhufee ni odeessa oduu isaa dhaggeeffannaa. Haamilee sirriitti dhageessisaa dhufaa jira. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoonni maatiiwwan chaanaalii milkaa'ee tuub kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhihaa kan biyya keessaa kan biyya alaa xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan hundi keessanuu jirra jirtu. Har'a tana waa'ee seenaa qabsaa'aa fi aartistii gameessa Oromoo Dooktara kabajaa Aartistii Alii Birraa isinii qabadhee dhufeetin jira. Hanga xumuratti turtii gaarii isiniin jedha. Alii Birraa sirboota babbareedaa kan Oromoota boonsan sagalee isaa bareedduu saniin hedduu sirbee seenaa isaa yoo ilaalle artisti Dooktar Alii Birraa baha Oromiyaa Dirree Dawaa ganda Qoree jedhamutti abbaa isaa Mahammad Muusaa fi haadha isaa Faatumaa Alii Irraa bara 1948 dhalatee waggaa 14 yoo ga'u hawwisoo afran qallotti makame. Maqaan isaa kan jalqabaa Alii Mahammad Muusaa ta'ullee sirbi isaa kan jalqabaa sirba itti eegale Birraadhaaf bari'ee kan jedhu waan tureef maqaan Alii Birraa jedhamu akka moggaafameef himama. Alii Birraa aartistii beekamaa uummata Oromootii fi addunyaa biratti jaalatamaa fi kabajamaa ta'uu isaatiif sadarkaa addunyaattii fi sadarkaa biyyattii badhaasni adda addaa badhaafamee jira. Alii Birraa fakkii weellistoota Oromoo yookiin Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in fakkii weellistoota Afrikaa fi addunyaati. Sadarkaa addunyaatti wal dorgommii weellistoota Afrikaa jidduutti taasifameen tokkoffaa bahee mo'achuun akka badhaasa argate ni yaadatama. Alii Birraa sirboota hedduu sirbuun aartii Oromoo guddisuu isaatiif badhaasni Dooktara kabajaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa waxabajjii 12 bara 2010 kennameefii jira. Akkasumas waggaa 50ffaa sirba itti eegale sababeeffachuun biyya keessaa fi biyyoota addunyaa hedduu keessatti bara 2013 kabajameefii jira. Kana malees Dooktarri Aartist Alii Birraa nama gargaaruuf nama tahuu qofti gahaadha jechuun nama gargaaruunis beekama. Kana malees qaxaleen abbaan keenya Dooktar Aartist Alii Birraa biyya isaatiif dhalatee biyya isaatiif umrii guutuu jiraatee siidaa hin diigamne ummata isaatii fi addunyaa keessatti jaaree guyyaan isaa gaafa gahu boqatee awwaala isaatiif daadhiin haa guutuun dhaamsa kiyya kanarraaf qabadhe kanumaa galatoomaa waan dhaggeeffataniif maqaa garee aartii hambaa soddommaniitiin galatoomaa isiniin jedha.